Raadiyoo Simbirtuu. Torbee eegnee qophiilee torbeef ta'an hundumaa qopheeffannee isin eegaa jirraa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii tibbanaati. Sa'aatii kanatti kanarraaf ta'an hundumaa qopheeffannee jirra. Qophii yaada uummataa, qophii simboo fi qophii imalaa. Sirboonni simboo haasamisadhaa qaamuma qophii keenya akka ta'e ni beektu. Kanaaf turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha kan dursu gara oduutti dabarra. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan amma oduu isinitti hima. Harargee fi Baalee keessatti poolisoonni naannoo Ogaadeniyaa Oromoota ajjeesaa jiru jedhame. Waraanni liyyuu poolisii Ogaadeniyaa mootummaatiin leenjifaman Harargee keessaa naannoo Qumbiitti, Baalee keessaa immoo aanolee kan akka Beeltuu, Saawwannaa, Raayituu fi Madda Walaabuufaa keessatti Oromootatti duulanii ajjeesaa jiru jedhe oduun nu ga'e. Lolli kun immoo jala sanarraa hanga Booranaatti babal'achaa jiraadha kan jedhamu. Hanga ammaatti gama lamaan irraatii lubbuun baheeru meeqa akka ta'e beekamuu baatus sababiinsaa garuu lafti keenyadha akka jedhu Ogaadenootatu itti duulee dhukaasa itti banee jedhama. Haala isaa baruudhaaf bulchiinsa Harargee Bahaa fi Roobeetti bilbilee kan yaallee nuuf hin milkoofne. Loltoonni xiyyaaraa Itoophiyaa lamaa fi teeknishaaniin tokko xiyyaara tokko fudhatanii Eertiraatti kolugaltummaa gaafatani. Shaakala waraanaadhaaf jimaata manaa kan bahan leenjisaa fi gargaaraan akkasumas immoo teeknishaaniin xiyyaara lolaa maa'ii 35 akkuma bahanitti hafani mootummaan Itoophiyaa ni deebi'u jedhee tosaan eeguuti. Mootummaan Itoophiyaa qibxata darbee xiyyaarri sun leenjisaatiin dirqisiifamee Eertiraatti bu'eera jedhe. Kanarratti Eertiraan hanga ammaatti wanti ifatti dubbatteettu dhagahamne. Xiyyaarri sunis Asabirraatii kiiloomeetira 40 irratti kan argamu bakka Aayishahaada jedhamutti bu'e. Paayilotonni kunis maqaan isaanii Kaapteen Saamu'eel Gidayii fi Lieutenant Yelelliin Mokonnin jedhamu. Bara kana keessa onkoloolessaa asitti paayilotonni Itoophiyaa 11 ta'uu isaaniiti kan isaan Eertiraatti baqatan. Biyyoonni lamaan lola bara 1998 hanga 2000tti godhaniin as daangaa irratti waraanni isaanii akkuma ija walitti babaasanitti jiru. Guyyaan waraana bilisummaa Oromoo Neezerlaandii keessatti gaafa amajjii 10 bara dhufu kabajamuudhaaf jira. Erga bilisummaa Oromoo tokko me'as gamtaan bifa addaan kan kabajamuudhaaf jiru guyyaan waboo qophiinsaa xumurameeraa jedhame. Oromoo maraaf gaachana kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo Neezerlaandis wajjin kabajamuudhaaf qophiinsaa xumurameeraa jedhu koreen qindeessituun. Gaafa guyyaa sanaas nyaata bashannana keessummootaa fi qophiilee adda addaatu jira. Ayyaanni kun Amsterdam bakka Vaayinaant Naayonistiraatitti ganama sa'aatii 1 irraa kaasetu kabajama. Weellistoonni beekamtuu kan akka Amdiyaa Ibraahim dabalatee hedduutu isin bohaarsuudhaaf isin eegaa jiru jedha oduun nu ga'e. Lammiin Ingilizii do'annaadhaaf gara naannoo Amaaraa deeman roobii kaleessaa Baahir Daar irratti ajjeefamani. Maddi oduu Itoophiyaa Faanaa akka jedhetti muddee 24 waaree booda poolisiin itti dhukaasee ajjeese. Maqaa nama du'ee fi isa ajjeesee sababa isaa wajjiniin kan jedheen qabu maddi oduu kun. Poolisichi garuu qabameera. Humna tikaa fi poolisii Itoophiyaa leenjii fi meeshaatiin kan deeggartu Ingilizii akka ta'e beekamaadha. Oromiyaa bakka adda addaatti basaasaa fi doorsisni Oromoo irra gahu cimaa jira jedhame. Oduun nogaan akka mul'isanitti waan kun dargaggoota manneen barumsaa jiranii fi hojii irra jiran irratti xiyyeeffata. Yuunivarsiitii Ambootii barattuu Sittiinaa Abbaa Duraa Hasan Kadiroo Tolasaa Cawwaaqaa, Yuunivarsiitii 6 kiiloo irraati immoo barataa Beekan Gulummaa Soorii fi Siifan jedhaman, Yuunivarsiitii Adaamaati immoo barataa Gollichaa jedhamu qaamaa fi bilbilaan si ajjeesnaa yookaan si hiinaa yookaan dafiitii biyyaa bahee kan jedhu doorsifni irra gahaa jira. Sababiinsaas barattootaa fi uummata mootummaa irratti dadammaqsitee filannoo dhufuuf gufachiisuudhaaf kan jedhudha jedhame. Naqamtee, Jimmaa, Madda Walaabuu fi Harammayaattis maqaan warra doorsifamanii nu gahuu baatullee haaluma wal fakkaataatu deemaa jira jedhe gabaasaan keenya Adaamaati. Dhumarrattis
Oromiyaa keessa rakkinni bulchiinsaa fi nageenyaa jira jedhame. Kun immoo filannoo bara 2015tti godhamuudhaaf jiru akka hin gufachiifneef jecha leenjiin tokko Adaamaatti kennamaa tureera. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa walitti bu'iinsa amantaa dahoo godhatee fi qaamota farra mootummaa ta'anii rakkina nageenyaa jiru akkaataa to'achuun danda'amu irratti qaamota adda addaa hanga baadiyyaa jiraniif leenjii kenname jimaata darbe xumure. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Jamaal Abbaasoo leenjiin kun filannoo bara dhufu akka nagaan xumuramuuf kan deeggarsa kennudha jedhan. Uummanni keenya tasgabbii gaarii argate misoomni jalqabnee fufaa jiru hojii biiroon kun uummata wajjin wal qabatee hojjetu kan mirkanaa'udha. Kanaaf itti gaafatama guddaa qaba. Itti gaafatama isaa sana uummata wajjin wal qabatee humna nageenyaa isaa hunda sochoosee humna nageenyaa inni sochoosu immoo uummata sochoosee nageenya amansiisaa naannoo keenya keessatti mirkaneessuudhaaf hojii ulfaataaf murteessaa ta'e qaama raawwataa jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Hayya dhaggeeffattoota keenya sirba kanatti akka gammadan abdachaa yoo nu faana turtan qophiilee isin bashannansiisan irraas immoo waa hubachuu yookaan barachuu dandeessu kan jennu sirboota isin bohaarsa waliin biraan illee ni jiru. Kanaaf turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u jecha amma gara qophii jalqabaatti dabarra. Qophiin kunis yaada dhaggeeffataan keenya bilbilee simbirtuu irratti kennatedha. Kunooti. Maqaan kiyya Amin Jamaal jedhama. Bakki jiraatu kun Neezerlaand jiraata. Kan xiqqoo ammootu yaada kan irratti kennuu barbaadeetiin jedhe waa'ee master pilaanii Finfinnee jedhamu kana irratti. Master pilaanii Finfinnee kun ammoo warra hojiirra ooluuf deemaa hojii jedhamu kana baay'ee yaaddoo guddaa waan namatti ta'ullee waan ammootu dhiibbaa guddaa waan qabullee. Dhiiga ilmaan Oromoota ammoo meeqa dhangalaasee ammootu hayyoota seenaa booddeena meeqa irratti kan ammoo walii gamanitti jedhan har'a hojiirra ooluuf deemu. Tuffii hagam akka isaan nuuf qaban ammootu kan agarsiisu jechuudha. Hagam takka ammootu akka nu kabajaa dhabneetti hin jenne isaan biratti kan agarsiisa. Kaayyoon isaa inni guddaan ammoo guddina ofiitiif malee
guddina saba Oromootiif miti kana beekumne suura sabni guutuun irratti walii galuu qabna. Fakkeenyaaf mootummoota dura Itoophiyaa bulchaa turan hayyoon isaanii maal jenneetiin yoo ka fudhannu taate guutuun isaanii biyya Oromiyaa jedhamtu balleessu afaan Oromoo akka hin dubbatamne biyya Oromiyaa jedhamtu maqaa Itoophiyaatiin akka ijaaramtu gochuuf yaalaa turan jechuudha. Kana guutuun kennaa ni beeyna. Karatti aansee ammoo biyyi keenya dimokiraasiin biyya mootummoota alaa biratti of dhaadheessaa jiru. Egaa dimokiraasiin biyya keessa ka jiraate mootummaan amantii keessa seenee saba maaliif hiraarsa? Barattoonni gaafii mirgaa gaafatan maaf hidhamu? Yeroo ammaa kana sabni bal'aan mirga isaatti fayyadamaa jira. Dimokiraasii eega jedhame wanti sabni bal'aan hin feene dirqamaan hojiirra ooluun ammoo dimokiraasii agarsiisa kun guutumaan guutuutti biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee akka dimokiraasiin illee jirre namni ammoo mirga isaa dubbachuu waa falmachuu akka waa takkaa hin dandeenye baay'ee agarsiisa jechuudha. Kanatti haasuudhaan ammoo dhiibbaa fakkeenyaaf waa'ee master pilaanii kanarratti kan ilaalchiseetu gocha kana xiqqaa guddaan keenya kan ala jiruu fi kan keessa jirullee harka ol qabannee tokkummaa jabeessineeti irratti callisnee ilaaluu osoo hin taane bakka jirrutti yaadni kun xiqqoosii sammuu keessatti fudhannee irratti tuuluu qabna jedhaani. Uummanni kun wanti isaan hirmaatanii barattoonni kun daftara Afrikaatti qabatan hiriiraniif maaliif jenneetiin kana yaaduu qabna. Yoo yaadneetiin jenna mootuu isaan of bichaa fi miti sabni Oromoo akkamitti bilisa baya biyya Oromoo akkamitti bilisa taatee mirga keenya akkamiin murteeffannaa dhaqaa'uun isaan baaniif nuti ammoo sabni bal'aan wanti biyyattii keessa jiru callisneetumaan dhimuma isaanii kana dubbachuu osoo hin taane bakka isaanii kana buuneetiin nullee yaada kana deeggarsa guddaa isaanii gochuu qabna jedheetiin yaadan. Mootummaan ammoo hedduun isaanii fakkeenyaaf kan lubbuu dhaban jiru kan qaamaan hir'atan ni jiru. Kana inni hin fudhatu maaliif gocha kana ammoo akkana jedhee yoo gabaasee yoo himu ta'e isarratti waan dhiibbaa uumuu danda'uuf sabni bal'aa waan isa kaasuu danda'uuf kana gabaasuullee fedha uummanni akka mataa isaatti. Kaayyoon isaa inni amma guddina saba Oromootiif miti kun guddina aartii Oromootiif illee miti kaayyoo mataa isaatii fi akkamitti aangorra akkamitti jiraachuu danda'a uummata kana ammoo akkamitti uf jalatti hiriirsuu danda'a kaayyoo mataa jedhu qabateeti malee biyya Oromiyaa yeroo akka guddatu afaan Oromoo akka guddatu. Kanaaf yaadeetii miti kun kaayyoo mataa isaatii fi akkamitti aangorra bulaa akkamitti ammoo dimokiraatumatti uffa keessaa yaada jedhu qabateeti ani akka yaada kootiitti. Dhaamsi kanarraa ni qabu kanumaa galatoomaa. Osoo dubbattee qurxummiin galaanaa afaan baafattee lafee lammii koo waan jedhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takka falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takka falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Karaan beeknee akka yaadatamu dhumee galansa dhabee waan nyaatu. Karaan beeknee akka yaadatamu dhumee galansa dhabee waan nyaatu. Osoo dubbattee qurxummiin galaanaa afaan baafattee lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takka falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takka falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni.
Dhaggeeffattoota keenya amma qophii lammaffaarra geenyeerra. Innis qophii simbooti. Qophiin simboo immoo yaadaan gara Oromiyaa godina Booranaa isin geessine bunni qalaa akkamitti akka qalamuu fi yoom akka qalamu manguddoo irraa dhageenya jechuudha. Obbo Areerootu isinitti himu. Gaafa ayyaanni Irreechaa biyya Neezerlaand magaalaa Amsterdamitti bara kana kabajame irratti kan isaan haasaa taasisan irraa kan fudhannedha. Naannoo teennatti akka naannoo Booranaatti bunii akka hedduu qalama. Aadaa jili tolfatan cuf keessatti qaraayyuu bun qalani. Bun qalanii haati warra dhuftee bunkaan qabattee qorii jedhanii wanni bun suniin dhiyeessan qorii sun qabattee abbaa warraa qorii taan duub mijuu qabadhi mijuu elmadhi mijuu humbule hangafaamaan dhambulelee isii eebbisee achiin duuba eebbitaallee yooyyuu eebbisee irra bahaanii bun kaaniin qoodanii jechuudha. Bunii guyyaa cidhaa hin qalanii guyyaa gadaa hin qalanii guyyaa ilmi maqaa baasan hin qalanii garheenna hin gubbisan jedhanii hangaf hin gubbisan maandhaa ammoo moggaasan gaaf moggaatii gaaf gubbisa guyyaa jil tolfatan guyyaanis hin qallin jiru guyyaa jila maleellee buna akkuma aadaatti barii cufkaayee abbootiin ta'een barii cufkaaniitiin hin qalatanii eebbifatanii akka bun sun qalatanii eebbifatanii horiilleen hin bobba'u. Kati sunilleen eebbifatee dibatee nyaatee akkasii bobbaa jechuudha. Akkuma aadaatti diiramuun cufa yoo hin dhabi yoo dhabina hin tolchin. Gabaabdumaatti waan aadaa Oromoo cuf keessatti buneen dursa. Gabaabdumaa wanni jennu sanaa akka nu warra aadaa teenne warra hadhufuullee dabarsu rabbiin nu haa tolchu. Warri barbaraan aadaa ifii mul'isee guddisee dagaasee wal barsiisee baratee wal barsiisee kabeeku baratee kan been irra baratee ilmaan fi dabarse rabbiin nu haa godhu. Horaa bulaa deebanaa dagaagaa bilisummaatti rabbiin nu haa baasu. Amma tokko lama jennee gara qophii sadaffaarra geenyeerra isa xumuraa. Qophiin kun immoo qophii imalaati. Akka hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa Meelbarni jedhutti sababa kaartaa magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetiif bahee wal qabatee
Oromiyaa guutuu keessatti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Kolleejjii fi mana barumsaa adda addaa keessatti mormii bahan irratti rasaasa mootummaa Itoophiyaatti dhukaa'eetiin Oromoonni 85 du'anii 500 immoo mootummaa Itoophiyaatiin qaamni isaanii madaa'ee yookaan immoo qaamaa hir'atanii 5,000 kan ta'an immoo hidhamaniiru. Ammas dubbiin Finfinnee gadi hin galle. Dhiyeenya kana kan dhaga'amaa jiru dhimmi kaartaa sanaa kan qabatee jiru kaartaa sana hojii isaa raawwatee magaalota Oromiyaa naannoo sana jiran kallattii arfaniin iyyuu hanga kiiloomeetira 100 irratti kan argaman magaalotaa fi aanolee Oromoo hundumaaf dirqamni darbeera. Yeroo dhiyoo keessatti kaartaa sana fudhatanii akka hojiirra oolchan. Oromoonni hedduun du'anis qaamaa hir'atanis hidhamanis kaartaan sun hojiirra ooluunsaa hin oolu jechuudha. Mee kaartaan sun yoo hojiirra oole miidhaa faayidaa maal qaba akka jedhu ogeessa tokkotti affeerreerra. Ogeessi keenya Dr. Gizaachoo Teessooti. Ogummaan isaanii fi muuxannoon isaanii kanaa walitti hidhatamoo hin hidhatu ka jedhu isaanumtu himatu. Mee dhaggeeffattoota keenya nu waliin tura. Dr. Gizaachoo yeroo keessaniif guddaa galatooma. Akka dhaggeeffattoonni keenya hubatanitti Dr. Gizaachoon eenyudha keessattuu hojii fi barnoota waliin qabsiisee hidhata qabaa laata marii keenya har'aa waliin? Maqaan koo akkuma beekamu Gizaachoon jedhama. Barumsi koos waa'ee dhuma magaalaa irratti dur baachilarii fi maastersii arkitekcherii fi waa'ee magaalaa irratti guddina ijaarsa magaalaa irratti baradhe. Achi bara waggaa 7 ta'uu mana marii Finfinnee keessaa hojjedheen ture. Biyya Ameerikaa deemeen maastersii hambiraa lammataa jechuudha. Waa'ee ijaarsa magaalaa fi ijaarsa naannoo irratti ilaalu achitti hojjedhe. Irratti dabalatees Doctorate Degree koos akkasuma Urban Planning and Public Policy kan jedhudha. Waa'ee ijaarsa magaalaa fi bulchiinsa hawaasa seeraa fi hawaasa biyyaa jechuudha. Kanaaf ogummaa fi muuxannoo keessanii waa'ee har'aa mata duree irratti marennu faana wal simata jechuudha. Innis waa'ee bulchiinsa magaalaa Finfinnee babal'atuu irrattidha kan haasa'uuf deemnu. Akkuma seeraatti magaalli tokko yoggaa babal'atu dalga bal'atu ollisoo guddata ta'e ogeessonnis warri bulchiinsa bulchanis warri siyaasaa maal xiyyeeffannaa kennuu qabu akka seera magaalota gurguddoo addunyaatti Doktor? Waan gurguddaan lamatu jira waan irratti ilaalanii maaliif magaala ijaaru kana irratti guddinatu dhufa. Guddinni kun immoo dhiibbaa qaba. Dhiibbaa kana kan qabaatu irratti maal irratti dhiibbaa qaba han jedhu sanatu ilaalamuutu irra jira jechuudha. Waan gurguddaan lamadha. Tokko qabeenya naannoo, eegumsa qabeenya naannooti. Lammaffaan immoo haala biyya achi jala jiru nageenya uummataa sana. Uummanni duraan otoo magaalli dhufiin otoo magaalli bal'atiin maal irratti bal'ata han jedhu haalli qabatamaa lafarra jiru ilaalamuutu irra jira jechuudha. Egaa achi keessaa amma haalli qabatamaan naannoo kun yoo ilaalle guddinni suni otoo tokko miidhiin, otoo qabeenya naannoo miidhiin, otoo haala biyya sanaan hin miidhiin guddina magaalaa sana naannoon suni qabachuu danda'a waan jedhu deeggaree utubee jiraachisuu danda'a. Wal jiraachisuu danda'u inni jedhu suni waliin ilaalamuutu irra jira jechuudha. Keessumaa akka aadaa fa'aa, akka amantii fa'aa, seenaa naannoo sanaa, qabeenya naannoo sanaa, laga akka bishaanii, akka tulluu waan akkasii kana ilaaleeti kuni hin ta'amuu, hin baatamuu, yeroo dheeraaf baachuu danda'amuu hin danda'u waan jedhu suni ilaalamuutu irra jira jechuudha. Yoggaa kana murteessanis hawaasni naannoo, jiraattonni naannoo, bulchitoonni naannoo sanaa warri magaala jalatti hin bulle yeroodhaaf warri bulchiinsa mataa isaanii qaban uummanni ofiisaa ollaa sana jiraatu hin dubbifama moo hin dubbifamu akka muuxannoo magaalota gurguddoo adda addaatti? Durumaa jalqabaa kaasee yoo mootummaa sanatu haala akka mootummaan suni itti jirutu murteessaadha. Mootummaan suni yoo dimokiraataa ta'e hawaasarraa ka'ee uummatarraa ka'ee qooda irraa fudhata jechuudha. Jalqabaa ka'eeti hamma dhumaatti piroosesiin tokko magaalli tokko yoo waa ijaaramu yoo waa babal'atu uummata mariisisee dantaa uummataa eegee dantaa naannoo sanaa eegeetu ta'uu qaba. Isa sana irratti uummannis mari'achuu qaba jechuudha. Jalqabaa kaasee uummanni quba qabaachuu qaba. Quba qabaachuu qaba qofa otoo hin ta'in akka abbaa guddinaa sanaatti akka haala biyya sanaatti abbaa ta'eetu uummanni suni dura dursee magaala sana abboomuu qaba jechuudha. Guddina sanas abboomuu qaba jechuudha.
magaalota Ameerikaa waggaa hedduu jiraattan isin naannoo Daalaas soo fudhanne Washington DC soo fudhanne wayita magaalonni gurguddoo kun guddatani magaalota xixiqqoo isaan ollaa jiru dirqama magaalota xixiqqoo sun isaanitti hidhatanii guddatuu qabu moo magaalota xixiqqoon ollaa sana jiran uf danda'anii kophaatti bulchiinsa mataa isaanii qabaatanii waan isaaniif barbaachisu ijaarsa karaa mana barumsaa fayyaa bishaan hundumaa uf danda'anii qabu moo magaaluma Daalaas jalatti yookaan Washington DC jalattidha magaalonni ollaa sana jiru kan isaan guddatan akka muuxannootti? Akka muuxannootti achi han jiru magaalli tokko jiraannan magaalli tokko magaalaa tokko irratti qottisuu hin danda'u magaalli tokko magaalaa tokko irraa bulchiisa fudhachuu hin danda'u. Magaalli tokko bulchiisa mataasaa qaba magaalli biraas bulchiisa mataasaa qaba garuu bakka adda addaatti walirraa ergifachuu danda'u. Fakkeenyaaf magaalli tokko yoo tajaajila bishaaniin qabu ta'e an tokkorraa kiraayeffatee horii kaffalee fi irraa liqeeffachuu danda'a. Tajaajila ibsaa tajaajila eegumsa abiddaa fa'aa waan akkasii kana walirraa liqeeffachuu danda'u irraa kan hafe tokko tokko bulchee tokko tokkorraa lafa fudhatee tokko tokkorraa bulchiisa adda addaa advaanteejii irraa fudhatu jechuudha. Mee amma gara muuxannoo keessa magaalaa Finfinnee keessatti haa deebinu. Bara durii bara isin turtan tana magaalli Finfinnee haa bal'attu jedhamee karoorri kan jiru yookaan wixineen kan jiru yookaan seerriin bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa Oromoo naannoo Finfinnee jiru sana itti babal'isanii qabachuudhaaf karoorri isaa yookaan seerri isaa maal fakkaata ture bara isin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa turtan Dr. Seerri kana jedhee taa'eeru hin jiru beektaa amma siraa otoo ta'e manni murtii jalqabaa kaasee hamma gararraatti jiraatee master plaaniin tokko qophaa'uun master plaanii sana enforcii godhu mirgi dhala namaa yoo tuqame mirgi abbaa qabeenyaa yoo tuqame bakka itti deemee iyyatee bakka itti deemee mirga isaa kabachiifatu tokko hin jiru. Ekspertii tokko qofaatu murteessa ture namni yoo maandisiin tokko jiraate lakki kun sigaa siin jedha fudhattee deemta jechuudha. Yoo kun hankeeti jedhe hankee ta'a jechuudha. Lafuma qotee bulaa Oromoo tokko bulchaa gandaallee hin gaafatan jechuudha. Kan immoo daangaa malee dhumu. Hin gaafatanii argitee qotee bulaadhumtiyyuu akka abbaa qabeenyaatti lakkaa'amu akka nama lafni qotisaa suni lafa qotisaa ta'e magaala keessa jiraachuu akka danda'u. Existing conditions jedhamu master plaanii biyya biraa yoo ilaalle isa sana akka jirutti magaala keessa ta'uun haala jireenyaa sana haala duraan jiru sana kabajanii magaalallee gochuu danda'u turan. Waan akkasii kun waan hedduutu hin kabajamu achi keessatti waan hedduutu yaadamu jechuudha. Bara isin turtanii amma kan yaadattan badiin hawaasummaa dinagdee naannoo irra gaheera jettanii yaadattan jira Finfinneen yoggaa babal'attu baruma sanallee jechuudha. Miidhaa waliigalaa inni tokkoffaan aadaan Oromoo badaa deemuusaa afaan Oromoo achirraa naannoo sanarraa amantiin Oromoo seenaa qabeeyyiin lafa Oromoo suni gosni Oromoo achirraa buqqa'anii gara biraatti deemanii yookaan bakka isaanii bu'an akka hin beekamnetti baduunsaa kana hundinuu inuma beeka. Lammaffaa magaala sanarraa dhangala'aan bahu warshaarraa mana fincaaniirraa mana xuriin magaalarraa bahu naannoo sana baay'ee summeessa. Keessuma arbanraan oofan jedhamu bishaan lolaan magaalarraa ka'ee gara baadiyyaatti deemu summii adda addaa baateetu deema. Zayitii kana qalamii waan alle kana kan makiinaa kan garaajii kan adda addaa kan warshaallee adda addaa irraa bahu xuriin suni dhiqaan suni dhangala'aan sun lolaa akkasii fudhateetu deema jechuudha. Karaa biraa magaalli gaafa guddatu lafni asfaaltii ta'uu fi lafni konkiriitii ta'uu waan baay'achaa deemuu fi lafni magaalaan manni irratti ijaaramu lafa isa manni irratti ijaaramne caalaa waan deemuu fi lafni suni bishaan sana gadi liqimsu bokkaan yeroo bate hundinuu gara lolaatti ta'eeti lolaan suni dhiqee uummata karaa gadii jiru karaa laga sana uummata keenya summeessaa jechuudha. Akkuma beekamutti naannoo keenyatti naannoo Finfinneetti bishaanii qulqulluu hin argatanii uummanni sun lagaa waraabbatanii akkuma jirutti bishaan sana fuudhanii ittiin dhuguu ittiin nyaatu ittiin dhiqatu waan alle godhu jechuudha. Otoo qorichi itti nammee dawaan itti nammee otoon qulqullaa'in jechuudha. Inni suni qabeenya guddaadha. Karaa biraarraa kanaaf immoo lafni suni babal'achaa deema waggaa waggaadhaan yeroo yeroodhaan bal'achaa deemu suni qabeenya lafa qotisa Oromiyaarraa dhiphisaa deema jechuudha.
Suni afaan Ingiliishiitiin prime land lafa jedhamu sana balleessaa deema jechuudha. Lafa qotisaaf ta'u, lafa gaarii, bosona gaarii, bishaan gaarii, tulluu gaariitu badaa deema jechuudha. Kanuma caalaayyuu immoo qotee bulaan keenyi waa buqqa'u afaansaa, aadaansaa, eenyummaansaa buqqa'aa deemaa jechuudha. Suni lafa Oromiyaa dhiibisaa deema. Karaa biraa akka amma mootummaan kun hojjechaa jirutti Finfinneen akka bulchiisa tokkooti, akka federaalii isteetii tokkooti jechuudha. Daangaa federaala isteetii tokko keessatti yoo dhuguma federaal arranjimentiin jiraate, daangaa Oromiyaa keessatti daangaa biraa banuun yakka biraadha. Innis dhiibbaa hamaa godheera jedhetaniin yaadaa namni keenya kana hin hubata waan inni ta'aa jiru jechuudha. Tole, fayyaa ta'a Dr. Gizaachoo. Mootummaan magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee warra jiran misoomaan walitti hiinaa ka jedhu karoora bulchiinsa magaalaa fi naannoo sanaaf baasee mormiin irratti ka'eera. Guddinni magaalaa Finfinnee hagamittidha? Daangaa qabaa? Haga eessaatti guddachuu danda'a, Dooktor? Magaalli takkaa guddachuutti kaanaani akka maleetti guddachuu danda'a. Magaalli kun akkaataa itti guddatu urban sprawl jedhanii urbanizationii qofaa normal urbanizationii guddina magaalaa isaa kuma nagaadhaan guddatu otoo hin ta'in akka hin taanetti magaalliin guddata. Akka hin taanetti gaafa guddatu lafatti qabduun qabu. Urban sprawl jechuun bargaanfatanii akka nama jibbisiisutti ciisuu jechuudha. Faca'anii ciisuu jechuudha. Magaalli akka nama jibbisiisutti faca'eeti baadiyyaa kana fudhata jechuudha. Akka kanatti yoo magaalli kun guddata ta'e lafatti qabamuu hin qabu, daangaayyuu hin qabu. Daangaa as ga'ee dhaabbata lafni jedhamu jiru. Akka maaster pilaanii kana irratti karoorfatan immoo daangaa inni isaan irratti maaster pilaanii sana keessatti qindeessanii qabataniiru, lafa sagantaa irratti kaawwataniiru. Baay'ee nama sodaachisa. Naannoon tuulamni irra jiru hundumtisaa waan magaalli sun liqimsuuf karoorfataniiru godhaniitu baafataniiru. Sun immoo badii guddaa fida jedhetanii yaada. Mee amma yoomi amma aanaa tuttuquu dandeessu yoo kaartaa sana argattanii jiraattanii magaalli Finfinnee mootummaan amma nan guddisa jedhe sana aanaa kamtu itti jala galuuf deema laata? Akka isaanii jedhanitti dabalatanitti qonyaalee isaan keessa gashanii Akaakii, Baraa, Burraayuu, Muloo, Sabbataawaas, Sulultaa, Walmaraa, Finfinnee qabatee jechuudha. Finfinneen keessa jiraate maaster pilaaniin sun walmattan qabanii Booraa, Liiban Cuqqaalaa, Loomee, Gimbichuu, Adaamaa, Adaa, Doddota, Alaltuu, Jidda, Ejeree, Illuu, Tolee kan jedhan kanadha gara 20ti. Maal agarsiisa kun Finfinnee amma kanatti yoo bal'ate ta'e? Egaa amma kanatti yoo bal'ate maal agarsiisa? Uummanni asirra jiru kun tokkoffaa qabeenyi sun inni qotisaaf ture, inni bosonaaf ture hundinuu gara guddina magaalaatti oolaa jechuudha. Urbanized ta'a jechuudha. Urbanized area. Magaala ta'a jechuudha. Magaala ta'a taanaan immoo akkuma kanaan dura beeknutti magaalli suni Finfinneen afaan Amaaraa dubbata, afaan Amaaraatiin hojjeta. Naannoon sunis akkasumatti dhuunfamaa magaala ta'aa deema jechuudha. Naannoon kun hundinuu magaalatti galee magaala taanaan sustainability isaa baay'ee nama sodaachisaa jechuudha. Akka economical sustainability, cultural sustainability jedhanii ilaalanii akkaataa inni aadaan jala jiru, uummanni jala jiru, akkaataa inni kanarraa horaa'ee jiraachuu danda'u, irraa baraaramee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanarratti kan ijaaramu immoo lafa amma kanarratti misoomama jedhamee mootummaan karoora baafateeru maaliin laata? Magaaladha. Magaalli lafa adda addaa qaba. Land use adda addaa qaba. Waan itti gargaaru. Kaan mana jireenyaati, kaan lafa daldalaati, kaan lafa paarkiiti, kaan immoo lafa karaadha. Waan akkasiitu jira jechuudha. Mana barumsaa, hospitaala, waan adda addaaf ta'a jechuudha. Warshaa, lafa faabrikaa, lafa adda addaaf oola jechuudha. Kun egaa uummata duraan jiruuf maal fayyada ree? Fakkeenyaaf mana yaalaa ijaaruu ta'e otoo Finfinneedhuma jalan galiin Alaltuun, Sulultaan, Sabbatni kophaadhumatti ijaarratee geejjiba, daandii geejjibaa, mana yaalaa jiru. Ufuma isaa yoo godhate rakkina maal qaba? Finfinneetti hidhatuun maaliif barbaachise laata?
amma sirumti isaayyuu rakkinni jiru dirqamatti Finfinnee ta'uun irra hin jiru. Finfinnee yoo ta'e immoo furmaanni isaa maalii isa jedhu keessatti nu gashee jechuudha. Furmaanni isaa qofa Oromoon naannoo sanatti magaala barbaadamoo hin barbaadu kan jedhu sana ilaaluutu nurra jira jechuudha. Biyyumti sunuu maaliif magaalli guddaan hamma kana ga'u daangaa hamma kana fudhatee lafa hamma kana fudhatee maaliif naannoo sanatti magaalli guddaan akkasitti proportionii tokko malee hojjetamu maaliif barbaachisa? Magaalli adda addaa biyya Amaaraa keessatti, biyya Tigraay keessatti, biyya adda addaa keessatti maaliif hin ijaaramu? Maaliif bakkuma sanarratti magaalli guddaan kun achirratti barbaachisaa han jedhu? Hin danda'a naannoon sun magaaluma sanayyuu baachuu hin danda'amoo hin danda'u isa jedhu hubachuutu isaan irra ture jechuudha. Ani waan hin jedhu hin danda'u. Karaa aadaa yoo fudhanne ilaalle aadaan sun jiraachuu hin danda'u magaalli sun akkasitti ta'e. Aadaa sanaaf magaalli inni dhufu suni aadaa sana balleessuuf dhufa taanaan magaala miti jechuudha. Waan dhuunfatee akka koloniitti nu qabachuu dhufudha jechuudha. Aadaa hambiraa nutti fida jechuudha. Aadaa isa jiru balleesse aadaa biraa nutti fiduuf deema jechuudha. Guddinumti suniyyuu guddina naannoo sanaa isa jiru haala amma keessa jiru ignore godheetu guddina hambiraa fida jechuudha. Inni suni lafa inni qotisaaf qabate irraa haqamee lafa inni mana hoteela irratti ijaarratu inni mana jireenyaa adda addaa haaraa irratti ijaarratu isaaf mirga kennaa deema jechuudha. Mirga uummata keenya irraa buqqisaa deema jechuudha. Kanumarrayyuu magaalli kun naannoo sanatti yoo dhufa ta'e kaartaa Oromiyaa sana yoo ilaalle irra ta'e Oromiyaan iddootti dhiphoodha. Bakki sana irratti bal'atee yoo magaalli kun dhufa ta'e Oromiyaa lamatti cabsa. Karaa adda addaa yoo ilaalle sustainability miti wanni suni guddinni magaalaa achirra jiru. Kaartaan suni akkama jedhamutti yoo hojiirra oole dhuguma bahaaf dhiyaatti qoodama. Oromoon lamatti qoodamuu isaa rakkina maal fidare? Rakkina guddaa fida. Rakkina inni fidu tokkoffaa tokkummaa sabaa sana, tokkummaa hawaasaa, walitti dhufeenya hawaasaa sana hin tuqa jechuudha. Qorqalbii nama keenya akka aadaa walitti dhufu, akka seenaan lafa seenaa sanaa tuqa jechuudha. Lammaffaa naannoo sana naannoo itti aadaan Oromoo adda addaa jiru naannoo suni akka Irreessaa, akka Gadaa seenaa Oromoo qabatee naannoo seenaa guddaan irra jiru. Inni suni gaafa bade uummanni hawaasni achi keessa jiru immoo gosi Oromoo, balballi Oromoo, burqaan Oromoo achirra jiru haala adda addaatu achirra jira. Inni suni dhabamnaan Oromoon waan hedduu dhabe jechuudha. Badiinsa guddaa qabaa jechuudha. Warri kaanis Oromoodhumayyuu Oromoon abbaa biyyaati jedhanii gara boodaatti gaafachuuf iyyuu gaaffii jala gaashaa jedhu. Maaliif biyyi tokko abbaa biyyaa ta'uudhaaf teessumni lafasaa walitti fufinsa qabaachuu qaba. Amma walakkaatti lafni hansaa miti yoo ta'e abbaa biyyaa jedhee lafa walaboomte tokko hundi ijaarrachuuf illee rakkoo ta'a warri jedhan jiru. Maaliif lafa amma fudhatamuuf deemu kanarratti saba biraatu baay'ata. Sabni biraa baay'ate immoo boru yoo hiree dhufee murteeffannaa dhufe lafni walakkaa sanaa ka Oromoon ta'u nama biraatu irra baay'ata waan ta'eef gara fuulduratti. Innis hin jira dhugaadha. Innis hin jira. Garuu garri caalu hawaasa badutu jira, gosa badutu jira. Mee amma mootummaan kan jedhu waa'ee magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee fi pilaanii haaraa baay'ee kana ilaalchisee misooma walitti malee wal jalan galchinuu jedha. Barattoonni fi hojjettoonni adda addaa mormanii hidhamaa jiru. Mee dhugaa isaa olaalle Oromiyaa hunduma keessatti namni morme. Maaliif morma Oromoon? Amma bu'aansaa fi kasaaraa isaatu ilaalamutu irra jira. Maaster pilaanii haa ta'u magaalli sun akkasaan amma tilmaamanitti yoo guddate silaa guddina bu'aa irraa argannu otoo ta'e Oromoon hin mormu. Bu'aa tokkoyyuu irraa magaalli sun Oromoo fidee hin beeku. Bu'aa tokko amma yoonaatti lafni gurguramu mootummaan lafa gurguraa magaalli Finfinnee bulchiisi Finfinnee galii adda addaa irraa argata. Oromoon yookaan bulchiisi Oromiyaa waa tokko irraa argatee hin beeku. Summii irraa kanaf, lolaa hamaa irraa kanaf, lafni irraa gurguramuu irraa kanaf, uummanni irraa buqqa'uu irraa kanaf naannoo sanarraa galii arganneerru hin qabu. Inni lammaffaa garuu waan guddaan achirraa rakkinni jiru jechuudha. Guddinni naannoo sanatti to'atamuu qaba. Guddinni yoo to'atame malee
guddinni magaalaa yoo akka inni hin guddanne yookiin akka inni waa hundarra darbee balaansaa bu'aasaa akka hin caalletti yoo to'atame malee guddinni mataansaa summii ta'uu danda'a. Guddinni mataansaa nu balleessuu danda'a jechuudha guddinni magaalaa jechuudha. Sirumtiyyuu guddinni magaalaa maa jechuudha Dr. Gitaachoo? Babal'achuu jechuudha moo lafa sanarra kan jiru eegumsa naannoo kunuunsa naannoo dabalattee jiruuf jireenya hawaasa sanaa achirra jiraataniif ollaa jiraataniif kunuunsii fi fooyya'inni jireenyaa godhameefitu walitti hidhamee guddina jedhama moo fooqiin irratti ijaaramuu babal'achuu abbootiin qabeenyaa wanta misooma adda addaa irratti godhatanii naannoo fi uummata achirra jiraatanii ilaaluu dhiisu maal jechuudha guddina magaalaa naannoo jedhamu maal dabalataa? Guddinni magaalaa waa jedhanii guddinni magaalaa uummanni tokko naannoo sanatti lakkoofsi uummataa gaafa dabalu magaalli bal'inaanis dabalaa deema. Akkuma bal'inaan dabalaa deemu guddinni isaas guddina dinagdee fida, guddina tiraanspoorteeshinii fida, geejjibaa fida, guddina tajaajila adda addaa fida. Guddinni sun immoo namootaaf bakka hojjetan galii isaanii guddisaa haala jireenya isaanii fooyyessa jechuudha. Haala fayyaa isaanii fooyyessa jechuudha. Haalli itti fayyaan isaanii nagaan dinagdeen galiin isaanii yoo fayyaa qabaate kun guddinatu argamee jedhama. Haala amma isaan jedhanitti guddinni takkaan dhufee hin beeku jechuudha. Bu'aa irraa argannu tokko Oromoon irraa argatee hin beeku. Galiinsaa irraa guddatee hin beeku. Gaduma itti hiyyoomaa deeme malee namni magaalaa keessa magaalaa ala gaafa jiraatu qotisaan lafa qaba. Lafa qotisaa qaba. Qotisa sanarraa ittiin bula jechuudha. Qotee bulaan Oromoo tokko gaafa magaalaatti irraa fudhatan lafa isaa irraa fudhatu waan nyaatu hin qabu horiin isaa irraa bada dhaqeeti magaalaa galeeti hojii guyyaa afaanii harka akka afaanitti isa jedhu qofaatiin jiraata jechuudha. Inni kaan immoo isayyuu dhabee kadhaadhaan jiraata jechuudha. Suni jireenya gadadoo keessa gashaa deema nama keenya jechuudha. Sanaan guddina hin jedhu. Guddina yoo ta'e bu'aasaas waa hundas qixxeetti argachuu jechuudha. Yoo sana guddinni dhufe jechuudha. Finfinneen otoo dhuguma ofiin uf danda'ee ofiisaa murteessee achirra immoo hoogganaan bulchaan haqa Oromoo ta'ee jiraate yookaan Oromoon bulchee ammaatti illee Oromoon bulchaa obbo Dirribaa Kumaa Oromoodha. Duraanis obbo Kumaa Dammaqsaa turanii isa duras namoonni adda addaa turaniiru. Garuu Oromoon otoo magaalaa kana aangoo qabaatee bulchee dhuguma babal'inni kun ittuma fufa moo bakka jirutti dhaabbata moo hin babal'atu laata? Dhaggeeffattoota keenya deebi'ii gaaffii kana qophii keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra. Waa irraa hubattanii barattanii yookaan itti bohaartaniitu kan jedhu abdii qabna. Yaada keessan karaa toora bilbila keenya yookaan immoo karaa feesbuukii yookaan immoo karaa iimeelii simbirtuu yoo nu qaqqabsiistan isinii keessummeessuudhaaf qophiidha yoomiyyuu. Yaadni keessan akkuma kanaan dura gabbina sagantaa keenyaaf shoora olaanaa taphata. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Torbee dhimma biraatii walitti deebina. Hangasittuu turtii gaarii sirba kanaan. Sagala